Biyyoonni addunyaa keenya irratti humna waraanaan jajjaboo ta'an hedduun isaanii Masrii michoomfachuuf haalaan barbaadaa jiru. Kan Raashiyaa fi kan Ameerikaa akkuma jirutti ta'e tibbana garuu Chaayinaan michummaa Masrii keessumaa gama waraanaatiin jiru haalaan barbaaddee jirti. Shaakala humna waraanaa kan qilleensarraa tibbana waliin taasisanis kan addaati jedhame. Chaayinaan meeshaalee waraanaa adda ta'an keessumaa xiyyaarota waraanaa bobbaasuudhaan Masrii akkasumas Beelaarusii fi Taayilaand wajjiniin shaakala loltummaa jabaa tokko gaggeessitee jirti. Shaakala waraanaa biyyoonni sadeen kunneen waliin gaggeessanis Eagle Civilization 2026 jedhanii moggaasanii jiru. Akka qaroomina isaa bara 2026 jechuuti. As keessatti Chaayinaan teekinooloojii aviyeeshinii qabdu keessumaa heelikoopteroota waraanaa oomishaa jirtullee biyyoota Afrikaatti beeksisuudhaaf Masrii fayyadamaa jirti jedha gabaasni Business Insider Afrikaa. Kana qofa osoo hin taane bara darbes jechuun bara 2025 shaakala jabaa tokko waliin gaggeessanii jiru. Michummaan Chaayinaa kun maaliif Masrii wajjiniitiin jabaate kan jedhu xiinxaltootni yaada kennaniiru. Chaayinaan Afrikaa keessatti gama waraanaatiin karaa Masrii galuu barbaaddi jedhu. Sababni isaa immoo teessumni lafaa Masrii baay'ee mijataa ta'uusaa akkasumas bahaa Afrikaa akkasumas kaaba Afrikaatii haga baha Afrikaatti dabalataan baha gidduu galeessaa keessatti dhiibbaa siyaasaa fi waraanaa Masriin taasistu jabaa ta'uusaarraa kan ka'e Chaayinaan biyya kana filatteetti jedhan. Inni biraan immoo bo'oo Suez Kaanaal waan to'attuuf Masriin akka biyyoota hedduutiin filatamtu ishee taasisee jira. Ameerikaa wajjiniitiin michummaan isaanii waggaa dheeraa kan lakkoofsedha. Inumaayyuu Ameerikaan waggaan humna waraanaa Masriidhaaf $1 biiliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa ni kenniti. Meeshaalee waraanaa ammayyaa'aa ta'an xiyyaarota waraanaa kan akka F-15 fa'aa dabalatee Masriidhaaf kennaa turteetti. Inumaayyuu akka waliigaltee isaaniitti meeshaalee waraanaa jajjaboo fi ammayyaa'oo Israa'eliif kennitu Ameerikaan Masriifis ni kenniti. Kanaaf Masriin Ameerikaatiin qofa osoo hin taane Raashiyaa fi Chaayinaatiinis haalaan barbaadamaa jirti. Meeshaalee waraanaa isheen qabdullee kan biyyoota sadan keessatti oomishaman akka ta'an ragaaleen ni agarsiisu. Chaayinaan karaa dhaabbata humna qilleensaa ishee People's Liberation Army jedhamudha. Shaakala kana isheen gaggeessite. Xiyyaarota waraanaa jajjaboo ta'anis yeroo jalqabaaf gara Afrikaatti galchuun shaakalichaaf itti fayyadamaniiru. Yeroo ammaa kana Masriin Chaayinaa wajjiniitiin Morookoon Ameerikaa waliin akkasumas Aljeeriyaan immoo Raashiyaa wajjiniitiin waliigaltee addaa taasisanii jiru. Shaakala waraanaas waliin gaggeessu. Inumaayyuu Afrikaarraa baajata guddaa humna waraanaaf ramaduun kan beekamtu Morookoon xiyyaarota waraanaa Ameerikaan oomishtuu dabalatee kan Raashiyaas hidhattee jirti. Shaakalli humna waraanaa qilleensarraa Chaayinaa fi Masrii wajjin taasisan kun Eagle Civilization 2026 jedhamee moggaafamee jira. Opereeshinii yookaan shaakala waraanaa kanarratti Chaayinaan xiyyaarota waraanaa kan akka J-10C, KG-5000 fi YY-20 jedhaman bobbaastee jirti. Xiyyaaronni kunneen teekinooloojii aviyeeshinii keessumaa gama waraanaan Chaayinaan irra geesse agarsiisa jedhameera. Shaakalli isaan taasisan kun kan akkamiiti yoo jenne immoo waraana qilleensarraa irratti olaantummaa fudhachuu, humna ittisa qilleensaa kan diinaa cabsanii seenuu, yoo loltoonni isaanii jalaa dhabaman yookaan achi buuteen isaanii dhabaman haala akkamiin barbaaduu akka danda'anii fi lubbuu baraaruu akka danda'an irratti shaakalichi kan xiyyeeffate ture. Biyyoonni Afrikaa Masrii, Morookoo fi Aljeeriyaan humna waraanaan wal dorgomu. Morookoo fi Aljeeriyaan immoo yeroo adda addaattis wal dhabaa turaniiru. Kunis dhimma daangaa irrattidha. Haa ta'u malee shaakala waraanaa Morookoon gaggeessaa turte kana dura Ameerikaa wajjin yoo ta'u inni Afrikaan Laayeen jedhamee moggaafamee ture. Kanaaf Morookootiin kan adda taasisu xiyyaarota waraanaa F-16 kan Ameerikaan oomishtu Apache Helicopters kan jedhamanii fi humna ittisaa rokkeettii kan HIMARS jedhaman fa'aa Ameerikaarraatii argattee jirti. Aljeeriyaan immoo xiyyaarota waraanaa kan Raashiyaan oomishtu Su-30, Su-34 fi S-300 jedhamanii fi sirna ittisa qilleensarraa S-400 jedhaman argattee jirti. Biyyoonni Afrikaa kunneen humna waraanaa isaanii jabeessuu fi michummaa biyyoota gurguddoo addunyaa wajjiniitiin qaban cimsuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Humni qilleensaa Chaayinaa PLS jedhamu kun opereeshinii waraanaa Swift Eagle 2026 jedhamus kana dura Beelaarus wajjin gaggeessee jira. Falcon Strike 2026 kan jedhamu immoo Taayilaand wajjin gaggeessee jira. Masriin Chaayinaa, Raashiyaa fi Ameerikaa waliin michummaa fi waliigaltee waraanaa guddaa qabdi jechuudha.